Maqaan kiyya Sheekh Umar Waayyuutiin jedhama jechuudha. Aanaa Gooroo guutuu Araddaa Biluu Najaata. Bakri Saphaloo bakka inni itti dhalate Saphaloo gaayi. Hedduummaas bakka Ligiboo jedhamtullee Araddaa teenya jala achittillee barsiisaa ture gaafa sana ijoolleedha. Alakkii booda eega gartee isaan gara dullumaa garagalanii odoo biyya noolee taa'u biyya noolee sanis hortuu jedhanii achitti barsiisaa ture achitti bira dheenneeti irraa baranne jechuudha. Waa'ee qubee shaaldaa kanaa fi fannul hisaabillee fanni ji'ogiraafiitillee kana isa baranne jechuudha. Kanaaf jecha gaamma dura dursoo du'aa'ii isaa takkaanii isinii jammara. Akkisan bareedaami. Du'aa'ii gartee inni gaafa san afaan Oromoo du'aa'ii Oromoon durgootu jee. Bismillahirrahmanirrahiim. Jabaa baay'ee rakabaa rabbuumti wadaa'i. Ardaallee dura dheedaa tuujii gaafa dheebeessaa hurruma gaafa dheefaa faanaa gaafa mucucaa yaa rabbii guddaa misli malee misaal malee kakum tolchu kakum balleessu faana haqaarraa maquun dhoorki maqaas nurraa dhoorki ajjil bin nasri wa bil faraji agabaara gabataa bara dhufuu hoolaaya barree kadura goobee booda coom maleekaa agabarii shaashoo agabarii suluula luula keessa jannata hee janna ilaahin barrahamata tikhashaw rikab nifara usilat waan dheessite duraa bahi waan barbaadde hirkadhu deeytamaal abortana Allahu ahad nabiitu Muhammad bihaqqil faatihaa jetti jechuu du'aa hin tun.